imimmaan jechuun namni tokko keessatti bu'a. Naachuraali baay'isee. Namni tokko keessatti bu'a. Namni tokko immoo bakkeetti bu'a. Achi galagalee immoo hin jiru. Siigalee namni haadsaa jalaa duutee imimmaan dhufuu fi didu jiraachuu danda'a. Ani inni dhimma mataa isaadha. Siigaleera inni kan isaadha. Ana wajjin waan personalitiidha baay'isa wayii. Kun uumama isaatii nama keenyaan. Dhaggeeffadhu. Amma obboleessadha jedhamee dhufe. Anis mirkaneeffachuu waan hin qabuuf waraqaa eenyummaa ilaalee guddataa eenyu guddataa abdataa ammayyaa. Sooraan obboleessa keenya akkasiidha jedhee jalqaba. Anamatu waa'ee faamilii sana isin obbolaa haadhoodha eeyyee. Inni nuti eeyyee obbolaa haadhoodha yoo naan jedhe anu waa'ee isaa hin beeku. Lakki ati mitiin jedhaanii. Dhaggeeffadhu anamma kaleessaa kaasanii gurbaan kun haadhoo obboleessa mitii jedhan ila argite isaan beeku amma diippilii sooraa isaantu beeka. Sooraa duukaa isaantu nyaata isaantu dhuga. Isaantu oola. Ani maaliif hin dooga'u kanan dhaqeef gaaffii kana keessa galaadha. Ani jechuun waan argite nutti mii jedhu amma isaanii hin turee dafaa nu ibsaa obboleessa hin qabu jedhan. Obboleessa isaa finnee gaafa dubbachiisnu kun obboleessa ta'uu hin danda'u obboleessi bo'uu qaba ture jedhan. Fiilmi meekingii keessatti waan tokko jira. Ogummaa koo alatti dubbachuun barbaadu. Fiilmi meekingii keessatti daayirektars rool kan jedhamu jira. Daayirektars rooliin kun akka kastiin kee or akteriin kee miira gaddaa sana raayitariin barreessa daayirektar yeroo daayirekti godhu gaddaan jiru taanaanii viiksii waan jedhamu teekniikii tokko jira. Viiksii sana fuunee funyaan jala gaafa keenyu imimmaan achi keessaa yaa'uu danda'a. Yoo aktarri sun dadhabaa ta'e. Dhaggeeffadhu. Aktarri sun yoo ni dadhabaa ta'e malee aktarri inni jabaan miira ofiisaa fidee muuziqaan gaddaa banamee fi gadda sana keessa golee seenaasaa sana kan isaa godhatee imimmaan ofiisaa xabbi gaafa jedhu zaattis aaktiin jedha daayirektarri. Kun immoo ani inda warrada waan jedhamu jira. Akkan arge sanattiin uummata dhageessisa malee ani gaazexessaas miti. Asiif asiin maaf ta'ee jedhees gaafachuuf mirgan qabu. Hin beekus. Diippilii isaanii hin beeku. Faamilii isaanii hin beeku. Ofiisaan nutti fidii. Maaf dhokata hin ture naan jedhee obboleessi gaafa dhufee dubbate. Kun obboleessa ta'uu hin danda'u jedhan. Okay, well kun obboleessa ta'uu hin danda'u. Bilbilaniitu gaafatta. Hin ta'uu miti maasteessee dhorkuu hin dandeessu baay'isee. Gurbaan kun obboleessadha ammas aanadhaa jedheera. Aanadha itti gaafatamaan aanadha. Awwaala dhaqee awwaalee deebi'e. Mi'aani maal godhu? An boosisuun ni si anatu boosisaa. Maaliif viidiyoo kana nutti agarsiiste? Ofii isaanii firan qabu, obboleessan qabu. Gurbaan kun bakkeetti hafe jedhanii obboleessa qaba gaafa jedhu lakki haadhaan gargar jedhan argite warri haadhaan gargar ta'uu abbaan gargar ta'uu warri beekanii ammas waan baay'ee beekuu danda'u. Sigalee isaan warra handhuureedha. Warra handhuuranii. I don't know gaala isaantu amma daawwit kan jedhamus jira. Daawwitiinis dubbisuu danda'u. Gurbaan obbolaa hedduu qaba. Sigalee anammas for the respect of my audience ani audiencein baay'ee kabajuun qaba beektaa. Audience baay'ee na kabajus nan qabaan. Malee taayimii kooyyuu sa'aatii hamma kana beektaa enerjii baay'ee na keessaa beeka kana wal falmuuttiyyu kana amansiisuu hin dandeessu beektaa. Waraqaa eenyummaa gaafadhe miti. Waraqaa eenyummaa isaa maqaa isaa waama miti. Ani maaliif boodhiiste jedheen gurbaan kun hin boonye obboleessan fakkaatu. Jedheen dhorkaa. So maal godhu amma iddoo koo taate maal gootaati? Maal godhama akkam godhama tu amma iddoo koo taate ani hin beekum ani karaarraa dhaqeen nama kufe argineetu gaddineetu namoota waamneetu feesbuukiidhaan kottaa qaqqabaa jennee finfinnee miilla tokko dhaabbatee baay'isee. Akka namaa akka dhokonnee moggaa teenyee namoota awwaalcha isaa achi ta'anii kiiloomeetira lamarra ta'anii dhufuu hin dandeenyedha kan amma qeeqaa jiru. Namoonni amma tokko barreessan nan tokko argeera amma kun diraamaadha jedhe obboleessa sana dhaqee barbaadee obboleessa miti maaf hin jedhu. Maaliif warra kaanitti gata? Maaltu jira beektaa amma namoota anamma namoota negatiivii ta'anii fi yookaan namoota negatiiviidhaan guutamanii fi deebii kennuun barbaadu.
deebii kennuun barbaadu. Maaliif inni kennuun barbaadu beektaa? Amma gurbaan kun obboleessa ta'uu hin danda'u jedhan mirkaneeffachuudha. Amma akka gurbaan sun viidiyoon sun gaddifame namoonni baay'een kun obboleessa miti. Warri viidiyoo keeran soori dhuunfaa yaada kee addaan kutuu kiyyaa na obboleessi. Warra maka keenyaaf viidiyoon ba'e sun jechuudha sii galee mucaan obboleessaa miti. Obboleessi miira akkanaatiin taa'ee hin dubbatu. Maaliif erga mucaan du'ee guyyoota muraasa waan ta'eef akka isaan beekanutti huccuu gurraacha uffatee miira gaddaatiin jechuudha beektee. Ilma dhiiraati baay'isawwee. Ilma dhiiraa jechuun ilma dhiiraa irra keessa isaa argita malee keessa isaa arguu hin dandeessu. Keessa isaa waan jiru isaaf uumaa isa uume qofatu beeka. Irra keessa isaatiin eenyummaa isaa isiniif ibsuun dirqama hin qabu inni dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe akka ilma namaa tokkotti jechuudha. Akki isaan fedhan garuu huccuu gurraacha uffatee akka nama maatiin irraa du'eetti dhufee gaddaa boquu cabsaa isinitti intarviiyuu gochuutu hafee yoo jedhanii akkas lamma dubbachaa jirtu namoonni aartii irratti yookaan diraamaa wayii irratti jechuudha yeroo hojjetanu waan jiru isinitti himtu mallattoo akkamii agarsiisuu akka qabu isinitti himtu namni fiilmii sana hojjechiisu jechuudha taatoon sun achirratti hojjechuu danda'a. Namni kun immoo real life'iin diraamaan garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Inni kun jireenya isaa uumamaati. Diraamaan garuu namicha diraamaa sana irratti xiyyeeffannoo godhee iskiriiptii barreessee fi daayirekti godhee waa hunda hojjetu kanatu maal akkam gochuu reaakshinii akkamii akka agarsiisuu qabu ajaja jechuudha. Isaan amma dirqama kanaan qaban baay'isawwee. Obboleessi keenya kun namni kun maatiin qabu wayita jedhanii miidiyaa irratti dubbatan lakkii obboleewwan jiru. Akkan qoradhee argee jedhetti obboleessi kanadha. Kunooti isa wajjiniin akkuma keessa waan gaaffii nuti ta'ee jedhe maaliif fakkeenyaaf wayita obboleessi keenya reeffa isaa ilaaluu wantoota garaagaraa irratti mirgan qaban jechuudha jarri. Maatii miti. Sini galaa jira miti. Maatiin alatti jechuudha eenyuun mirgan qabu deemee reeffa doktoroota ogeessota fayyaa yookaan qorattoota yakka yoo ta'e alatti namni lafaa kee hiriyyaa isaa ta'een jaallata nama kanaati waa ila wajjiniin hojii hojjennu deemee reeffa isaa ilaala akkana godha akkasiin godhachuu mirga akkas gochuudha. Hin qabu jechuudha sinii galee. Kanaafuu obboleessa haadhoo jedhamu yookaan tiruu aantee kana caalatti wanti isaan gochuu danda'an waan hin jirreef isaanis dabalatee uummata miidiyaa irra jiru kana hawaasa Oromoo bal'aa idil addunyaa irra jiru wantoota gaaffii. Sirriidha laa amma gurbaan kun hin boonyee jedhan jedhan isaan sirriyaa ta'an. Tole ani maal gochuun qaba anam ani boosisuun qaban ture. Booyi dubbadhechuun qaban ture akka fiilmii akkan sila sitti mee sanatti. Lammaffaa haadhaan gargar jedhan argite anamma hin beeku amma kun maal mul'isa beektaa? Animma dhimma gurbaa kanaa diippilii akkan hin beekne mul'isa. Sigaleera isaan amma beekoo laa akka maatii ta'es obboleessi isaas maal akka inni ta'e haadhaan maal ta'u isaantu beeka laa namni xaaxaa kana keessa hin beeku. Ani ko karaarraan itti goree siin jedheem si'a meeqaffaan isaanitti maa karaarraan itti goree garuu fuudhanii dhimma sooraa irratti jedhanii namoota iskiriinshootii godhee natti ergaa baluu akkas jedhee barreessee jechuun maaf namni barreesse jedhee naaruwan baay'isee namni yaa waamatti fakkaate waama beekumsa sigaleera waama sammuu kee keessa jiru barreessita mitiire ittiin aartu komantii argeera nama intala tokko fa'aa personal attackii keessa nama galee jira jechuun nama kana dura nan dubbistuu inkoortaa maal intala naan jettee personaalii feesbuukiidhaan haayinaan jettee maa jettee calli jalaa hidheetu dhuftee inni gaafatamus rakkoo qabatte komantii gooteen argeen nama wayiitu natti ergee jechuun akkama dabeetaaf akkas wal bira dhaabbachuun. Argitee akkas wal bareechuun akkas wal gaggeessuun akkas ijoolleen naan jedhan hedduudha. Maaliif ifaaf ifatti waan nuti dhannee dhaabbanne namni akkamitti gaggeessaa dhaqee waan achi keessatti argitan akkamitti jedhama. At least waan personaalii namni kun miidhamuu waan hin qabneef uummannis akka dhaqee bishyitaa wayii keessa akka inni galu waan hin barbaanneefan at least suuraan obboleessaa akkasii akka inni qabu. Obbolaa akkasii daawwit kan jedhamus jira isa isaa gaafatan qoratanii biraa ga'an anamma daawwitiinis meebi anamma sigaleera anamma barreesseeraaf daawwitii fi guddataa ani interviiyuun sii godhe waraqaa eenyummaa kee ilaalee si gaafadheen interviiyuu godhe ati akka sanatti haasofte kana booda naan bilbiliin na bira sin gahin. Ummatatti baay'ee ofii kee viidiyoodhaan anatu jira jedhiiti miidiyaa ibsa laadhu miidiyaa hin baqatina isin nama lamadha yoo gurbaan kun nama shakkan maal godhan namni wayii yoo ta'es qoratanii baasuu qofaa miti sigaleera ummata dursanii jarri kun gumaasaaf dhaabbachuu kan danda'an iyyuu isaanidha.
Gumaa soraa baasna yoo jedhan iyyuu isaan lamaantu jira. An lamaan sanan beeka malee amma gasaan faamiliin isaanii nama ja'amu 8 kan jedhu nageega. Sigale an maaliifidha anoo nama kana hin beeku an sitti beema an danuus hin beeku. Amma namni akka beektaa hojii irratti walitti dhufa miti amma fakkeenyaaf anama hiriyoonni koo friendsiin koo anama personally artistoota miti fakkeenyaaf. Sa'aatii hojiitti amma namoota baay'ee wajjin hojjedhu qaba miti amma sa'aatii dheeraa wajjin hojjedha sa'aatii hojiitti dhan garuu guyyaa lafaa persantii 90 artistoota miti namoota kan biraa namoota dhuunfaadha. Sigale feemii keessa jiraachuun barbaaduun personal life hin qaban achitti. Hiriyoota ogeessa fayyaa kan ta'an, baankarii kan ta'an, injiinara kan ta'an bakkeetti isaanii wajjin hin jiraadha. Namni hundumtuu immoo hojiitu walitti an soraa wajjin hojii walitti nuuf fidaaniif soraan hojii hojjennee waliin hojii hojjennees hin beennu. Waliin hojjennees hin beennu. Soraan fira hin qabu, obboleessa hin qabu, bakkeetti aniyyuu kan dursee bar akkamitti namni shaaworii keessatti kufee nuun jettu. Please qoradhaati waan kana nuu baasaa gumaasaa barbaanna dhugaasaa barbaanna jedhee Facebook live yaasee nama 190 wayii ilaalee jiraan Facebook kor. Mee maal dubbate jedhanii duubatti deebi'anii ilaaluun gaariidha. Ammoo maal jedhan gurbaan kun obboleessa miti jedhan obbolummaa yoo hin mulqutees mirga isaaniitti dhaqanii mulquudha. Garuu namni wayii tokko bilbilee haadha sooraa gaafate Facebook irratti namoonni dhugaas jiru beektaa. An namoonni na beekan tokko namni negatiivii koo haasa'uu danda'u hin jiru. Keessaan illee wal gaafatta waa'ee namaa beektaa. Personal attaa keenya wajjin hin qabu daangaan irratti wal dhiibuun hin jiru. Aartiin immoo imeejiidha. Wanta lafa jiru miti addunyaa irratti mana ijaarratta. Waan irratti wal loltu hin qabdu. Iskiriiptii callistee waraqaa bittee barreessitaa viidiyoo goota achi booda yuutuubii irra gaddistaa yookaan tiivii wajjin walii galta. Waan irratti wal dhiibdee warratti wal loltee maal gootu hin qabu hojiin aartii kanadha. Kanaaf dhaanii meebii milkaa'ina koo irratti naaftota dhuunfaan qaba malee diina hin qabu. Ani uummanni hundumtuu fira koodha jedhe kana nama nu kanaafidha. Amma garuu maaltu jira beektaa story of Scorpion and the Frog jedha kaaraakterii keessatti fakkeenyaan inni sitti hima. Scorpion and the Frog were living together jedha beektaa kitaaba tokko irraan dubbise. Scorpioniin kun maalidha ishee waan akka sagalciniidha nama torbaciniidha nama naannoo tokko tokkotti miila dheeraa qaba eeyyeen. Scorpion jechaan deemaa fi isaa fi Frogidha beektaa wal duukaa jiraatu turanii galaana wayii tokko ce'uu barbaada. Scorpioniin kuni raacha kanaan na ceesisii jedhaan. Eessatti ennaan gamatti na ceesisii ati bishaan keessa jiraachuu beekta daakaa beekta na ceesisii jedheen. Lakkii jedhe raachi lakki atoo na hidditaa jedheen. Maaliif hin siiddaa? Na buda baattee kan na ceesisu siidhaa galaana hoon wajjin ceenaa. Please bakka na gargaari ani sitti hin bu'u jedheen. Lakki na hidditaa jedheen. Sin hidduu maal na gargaaraa jirta miti akkamittiin si hiddaa jedhe. Galaana ce'uu jalqaban. Walakkaa gaafa gaani kan si gaddisiisu Scorpioniin sun raacha sana hin hidde beektaa. Akkamitti na hiddita jedheen. Amala koodha. Maal godhu ani amala koodha hidduun amala koodha. Ammeenyaa fi miti. Dhaloota akkamii jira beektaa? Callisee makan hidduutu jira beektaa? Amala ta'eera hidduun. Sigaleera inni tokko dhaloota ceesisuuf dhalootaaf yaaduu danda'a. Tokko immoo hidduu qofa kan beeku jira. Kun immoo kaaraakteriidha jijjiiruu hin dandeessu. Sooshaal miidiyaadha jijjiiruu hin dandeessu. Sigale namni biyya eessaati Awaash dhaqee jechuun ani koo personal directorii guddataa miti. Guddataadhaan ani koo booyi jechuuf mirga hin qabu man. Sigale ani itti gaafatamummaa fudhadhee guddataa kana gochuu qabda ati haadhoo miti jechuu hin beeku ka haadhootu ta'uus dhiisuusaa isaanii hin beeku. Amma koo obbolaa warri kaaniyyuu jiru. Amma soraan obboleettii wajjin jiraataa jedhame namni an obboleettii sana eenyu akka isheen taate hin beeku man. Kanaafi maame beektaa takka Facebook irratti waan baay'eedhaan sooshaal miidiyaadhaan wal beenna jechuuni lafatti baay'ee wal beenna jechuu miti baay'isee. Namni hundumtuu mana saaqee keessa jiraata beektaa. Fakkeessaan immoo gadeedha beektaa. Fakkeessaan wanti hin fakkaanne wayii tokko fuudhanii
waan walitti nadeemne tokko walitti hidhanii gaariidha. Namni kun dhugaa kumaatamni hammi kun bakka jiramanii dhaloonni akkasii dargaggeessa kanaaf quuqamanii dhaloota gaaffii amma kanaa gaafatu qabaachuun gaariidha. Garuu seera mataasaa qaba beektaa nama qaala. Lammaffaa keeziin hin beekne wajjin haasa'aa jira waan ta'eef waa'ee nama hin beekne haasa'aa jira waan ta'eef ammasitti darbii dubbadhu akkas godhi akka isaan hin jennee fi an dogoggora kan biraa uumuu nan danda'a. Amma kunoo sii galee warri beekana dubbatan warri maatii isaa beekan gurbaan ofiisaa dhufee miidiyaatti danuuni hariiroo isaaniiyyuu nan beekaa jedheera miti bakka dhiyeessee obboleessa sana fidanii akkuma jedhan sana uffata gurraachatti uwwisanii waraqaa eenyummaa isaa fidee dhufee yoo danda'ame immoo harmee isaa dhiyeessanii bakka maal waa'ee lubbuu namaa namni kan gaafatamaa jiru qoosaa miti kun wal morkii kubbaa miillaa miti Arsenaaliif Maanchister jennee akka sobnee wal aarsinu sana miti lubbuudha miti dhaqanii harmee iyyuu fidanii dhufanii tigalee kunoo warri koon an ijoo haata dubbatan ani guddataa hin deenyaa jedhan haati guddataan an koo miti obboleessa sooraa miti nuna jedhan haati amma immoo achi dhaqeenaan immoo haatiyyuu isaanii miti akka nuun hin jenne malee takka turanii sigalee haadha sana iyyuu hin beeku amman miti haadha sana iyyuu hin beeku kanaaf kun haadha keessanii eti gaafadheeraman akkaawuntii kun kan keessanii feesbuukii irratti sheer goonee turre kun kan keessanii kan haadha keessaniiti sooraan nama meeqaffaadha itti yaadee shanaffaadha jedha ani hin beeku an amma sooraan shan qabaachuus nama tokko qabaachus an maaliinan lakki shanaffaa miti lakki sadaffaa miti lakki ati sirrii bu'aan jirtu lakki ati haadhoo miti jechuu fi ani hin beeku an guddataa gaafa awwaalchaa sana naqee argee gaafa gaggeessaa achi ba'amu jechuudha. Ayyee amma jechuudha laali namoonni jechuudha namoonni miidiyaa irraa kana dubbatan kun jechuudha. Warroonni shakkii qabna jedhan warra miidiyaa irraa koomentii irratti callisee barreessu miti haa barreessan isaan waan walitti fakkaate garuu namoota fakkeenyaaf itti siqqeenyaan ati beektuu fi eenyummaa isaanii hubattu kun yoo tarii waan sana irratti shakkiin gama isaanii jiraatee jedhe jechuudha. Akkuma kan kee kaameeraan isaanis kaameeraan barbaachisu zaman mana keessa jiru kun bilbilli smaartifooniin harkaa qabnu kuni waan kaameeraadha fageenya hin qabne harkaa qaba sii galee deemanii bifa qulqulluudhaan viidiyoo waraabanii yaada ummata yookaan maatii obboleessa jedhanii isaan itti amanan sana kan kee shakkaniiru yoo ta'ee jedhe jechuudha. Obboleessa isa gaddaa dubbatu yookaan dhimma obboleessa keenya sooraa jechuudha. Biyyeen itti asalfattu dubbachuu nama danda'u sana waraabanii ummata jechuudha beektee viidiyoo bahee kanatti gammadaa hin jirre kanaaf maaliif deebii laachuu dadhabanii jiran shakkii qabu yoo ta'ee jedhe maaliif viidiyoo kana ummataaf hin geenye. Lammaffaa maatiidhuma sooraa keessaa immoo daawwitiin isaa ta'u guddataan jechuudha. Waan kana bahanii ummataaf wanni kun sababa kana yeroo nama keessa jiru zamana miidiyaatti jara keenya maaliif namoonni hunduma bilbila smaartifoonii harkaa qaban maaliif hangoonaatti waan tokko osoo hin dubbitin usamee jedhe yoo shakkiin dhuguma jiraatee jedhe fakkeenyaaf akka maatiitti jechuudha yookaan waan raawwatame sana yoo dogoggora ta'ee jedhe si jechuun nama miidiyaa guddaati nama muuxannoo miidiyaa irratti qabudha waan gootu kamiyyuu itti gaafatamummaa fudhattee raawwatta si galaa jira miti sadarkaa lubbuu ilma namaatii mitiiti namuma waa'ee parsanaalii tokko iyyuu dubbachuudhaa fi seera isaa nama jabeessee beektuudha jedheen yaadanii jechuudha si galee sadarkaa kanatti nama itti fayyadamu miidiyaa wallaalu miti waan kana jechuudha riyaalitii waan jiru qulqulluun osoo ittiin hidhaane osoo ittiin daballe osoo irraa murre osoo ittiin hidhaane kallattiin waan goote kana fiddee uummanni nuuf hin ta'u erga jedheeti namoonni shakkii qaban kun ofiif deemanii viidiyoo waraabanii uummatatti baasuudhaaf wanti isaan dhorke maali inni lammaffaan xumuraaf kan si gaafadhu kana booda namoonni jechuudha riyaalitii jirtu gama keetiin waan qabdu fiddee dhiyeeffattee jirta dhimma kanaan wal qabatee waan gaaffii ta'u yookaan ammoo maalirra akka ka'ee jedhe sababni maal akka ta'e jedhe gama seeraatiin haa ta'u akka maatiitti infoormeeshinii harkaa qaban maatii caala wanti ta'an waan hin jirreefi wanta ifa ta'uu qabu eenyurraa haa eeggatanu jettee asirratti dhaamsa dabarsuu barbaadda. Kanuma jedhama faayinaal question. Eenyurraa eeggatan isa jedhuufi sirna sitti meeraan awwaalchan naqee waan hin beekuun qabu. An garuu akka nama responsibility wayiitti dhaga'amutti. Akka nama hawaasni xiqqoon tokko beekutti akka nama guyyicha immoo fiigee dirmateetti akka nama lammiif qaqqabeetti akka kanaatti dhaga'an haasa'aa jiru malee itti gaafatamummaa amma beektaariyoonni isaa warri barreessaa jiranii guddataas beeknaa harmee isaas beeknaa obbolaa isaas beeknaa jedhanii haasa'aa jiru. So isaan dhufanii itti gaafatamummaa fudhataniiru amma deengada dubbadheeraman adaraa keessan ani gasinuma irraa sooshaal miidiyaa irraan nagaa an walitti dhufeenya addaa hin qabu
isin faana walitti dhufeenya addaa hin qabu. Rizaaltii gaafa isin dhuftanii dubbattan immoo anis nan dhaggeeffadha. Namni dhuunfaan immoo dhaqee Phaawulosis hiriyoonni kan biraan namoonni kan biraan Phaawulosii rizaaltii fuudhuu danda'u taanaan qorannoo poolisii biraatti fufsiisuu danda'u taanaan hunda isaa itti hafufan. So kanan beekutu kanadha. Kanaaf guddataan ofiisaa eeyyurraa furmaanni isa jedhu guddataan dhufee an obboleessadha. Daawit dhufee an obboleessadha. Obboloonni isaanii warri hafan dhufanii nudha obbolaan. Waa'ee obboleessa keenyaa nuti qorata jedhanii miidiyaadhaaf ibsaa laatan. BBCs haa ta'u, VOAs haa ta'u, miidiyaa biyya keessaa kamiiyyuu haa ta'u ibsaa laatan. Sigalee anamma ati eenyu naan jedhu amma tun dhaqee anamma gaafadde ati eenyumaaf nu gaafatte ati ofirra keenya miti. Dirqama uffata gurraacha uffataniif gaddu miti baay'isee keessi namaa gurraacha yennan qollaa yoo no dhugaa dubbachuuf ani suni ana biratti gatiin qabu dhiifama na bodiiti ilma dhiiraa jechuun baay'isa weedni hangas mara nama beete seera kanas beeku sirti maa jira barza hojii isaa jechuudha kuma isaa sirti maa ture jedhee namni har'a raadiyoetu jechuudha beetee namoonni keessummoonni yeroo dhufan akka nama mana cidhaa wayiitti nama simatee jedhu meeqatu jira suni beetee uumama namootaaf jechuudha dirqama kaaraaktarii sana fudhattee deemuu qabda namni irra keessa boo'ee qofaa miti huccuu gurraacha uffatee qofaa miti irra keessaan huccuu gurraacha uffataa keessisaa kan akka fandishaatti gammadee ifu meeqatu jira dhiisisa rabbii qofatu beeka sana isaaf rabbii uumaatu wal beeka sun biizinasa keenya miti kolfi mallattoo gammachuu miti kolfi mallattoo gammachuu miti saayinsii keessatti kolfi mallattoo gammachuu miti maaliif gadduu diddee ati obboleessa miti isa jedhan immoo imaame unuun maaf nu gaafatu anaan maaf na gaafatu siin maaf si gaafatu gurbichuma maaf gadduu diddee ati obboleessa miti jedhanii suma gaafatanii baay'ee wanti natti dhagahamee irra dirqama kanaa ifi kan utuu siif barreessaa ture guyyaa jechuudha maaliif namoonni jechuudha koomantii kiyyan allaale poostii keellee deemee ilaale guyyaa sana poostii sana akka maxxansite duwiitiin godhansii galee maaliif laayivii mana kootti jechuudha namoota waan kana waan dubbachaa jirurraa moorammoo nuti jechuudha hiriyoota waa illoottan malee dhugaa obboleessa keenyaa kan akka maatiitti dubbachuu hin danda'annu jettanii shakkii yoo of keessaa qabaattan obboleessa haadhoosaa jechuudha obboleessa sooraa viidiyoon isa waraabee yookaan afgaaffiin isa waliin godhee daqiiqaa 20 wayi ga'uu isiniif hin maxxansaa yeroo jettu even YouTube irratti moo TikTok irratti jedhee si gaafachaan ture jedhe karaadhuma TikTok kanarratti isiniif hin maxxansaa yeroo jettu paartiitti nuu baasiiti TikTok yoo guddate daqiiqaa 10 ol kaa'uu hin danda'u paartiitti nuuf godhi nuu maxxanseensiin jedhe TikTokiin kee haaraya namoonni akka deeman ilaaluun namoonni fooloo godhaate achiin deemtanii argattu jennee laayivii sanarraa baane gaafa sana gara nama 3,000 waan akkasiin ture jedhe ergachirraa baanee kaaneen boodatti viidiyoo sanatti gorumtaa poostu goote viidiyoo sana akka namoonni arganuuf maaliif TikTokiin kun haaraya waan ta'eef guyyaa sana nama 1,000 qofatu fooloo godhee ture waan ta'eef achi booda namoonni akka deemanii achirraa ilaalanuuf duwiitii godhanii jechuudha oodiyansiin na bira jiru deemee halaalu jedhee mana kiyyatti gaafa sawwaadhaa galte koomantiin achi jalatti barraa'u hundi kijibdoota akkana akkasii obboleessa miti kun kijibaa fettanii diraamaa hojjetaa jirtu